Filannoon akka ajaa'ibatti gaggeeffamaatiin jira janiiti warri badhaadhinaa warri gartee footoo tokko ka'uudhaan ol baasaatiin jiru jajaatiin jira. Haa ta'uutii garuu aanaalee fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti yeroo ammaan kanaa lola guddaa deemaatiin jira. Waraanni bilisummaa Oromootii fi raayyaa ittisa biyyaa dhukkee walirraa kaasaatiin jirani. Aanaalee hedduu keessatti gartee to'annoo garaagaraa injifannoo garaagaraa akka argate waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kanaa labsaatiin jira. Ta'ullee garuu filannoon bakka hedduutti gaggeeffameetiin guyyaa irraan kanaa injifannoodhaan filannoon haala ajaa'ibaatiin gaggeeffamaati. Eenyutu eenyu filatee eenyu irraa gartee aangoo fudhataadha baramma gaafin. Eenyutu eenyu filatu jira? Eessatti filatamaa jira? Eenyutu dorgomaa wajjin filatamaa jira? Abiyyi Ahmad fammaa wajjin kan filannoo kanaan. Ani waan natti fakkaatu Abiyyi Ahmad osoo filannoo kana gartee gaggeessinee jirra. Filannoo already gaggeessinee jirra zimbaluu. የሚቀጥለው 5 ዓመት እናንተን የሚያስተዳድሩት እኛው ፓርቲ የብልጽግና ፓርቲዎች ነን ብሎ ኦሶ ሰየሜረውያ ይጋው ኦሶ ከስጄ ገቤ ኡመታፊ ሜረውያ ማልራ ማለቀ ገርቴ መቃፍለኖቲን ቅሳሳ ጋፊ ማሊፍ ማለቅኒ ፍለኖ ኡፊፉ ማለቀን ጅሬ ከነ ይየሰራ ጉርተኒ ምስኪን ራ ጉርተኒ ገበሬ ራ ጉርተኒ Maaliif miskiina qisaasa gootan namni isin cinqaa jiru hin jirtu hanga gartee abbaan humnaa dhufee booksii afaan si kaahee aangorraa si kaasutti namni achirraa gartee maqaa filannootiin achirraa si kaasuu danda'u hin jiru. Filannoon haqa qabeessa Itoophiyaa keessatti hin jiru. Keessafuu filannoon Itoophiyaa keessatti sirni filannoo gaggeeffamee filannoon fakkeessaa Itoophiyaa keessatti waggaa 5 hin gaggeeffamaatuma jira hanga kana durallee bara wayyaaleellee. Haa ta'u garuu akka bara kanatti filannoon gartaa salphinaan guutame. Kagartee sirnuma gartee filannoo kanaatillee hin guutin akka gartee bara kanaa hin jiru jedhama. Obbo Joor Maammadillee yaada eda kannate keessatti jecha. Takkaan dhugaa jirtu adda baafatanii jecha. Godinaalee fi aanota gandoota hedduu keessatti filannoon already eda dhumate. Gariin isaanii kaleessa dhumate gariin eda dhumate. Haadirumaatu ufumaa waraqaa barreessee ufumaa waan filan maqaa namaa katabanii ID namaatiin maqaa namaa katabanii akkuma fedhanis sa'uma fedhanitti itti guuttatanii itti katabaa bulanii qarshii 6,000 fudhatanii warri gartee waan san katabaa bule 6,000 fudhatanii waan san katabaa bulanii maqaa filannootiin uummata sobuu barbaadan jechuudha. Amma boordiin filannoodhaa maal jaa filannoo fakkeessaa kana gartee dhugaa fakkeessuudhaaf hanga kana duraa sheekotittillee namoota garagarattillee abboota amantattillee himanii wanni gartee uummata gidduutti rabshaan akka ka'uuf waan kana godhaa turaniif maqaa filannootiin masgiida faa keessa dhaabbatanii akka odeessan isaan godhaniif fakkeessumaa fi Just fakkeessumaa fi filannoon taasifamee jira hunoo bilisiginna filate uummanni akka namni jedhu fakkeessumaa fi malee wanni filannoo jedhamtu akka ittiin hin jiru. Eenyu jijjiiruudhaa deemamee filannoo kanaan mee wanni jijjiiramtu Itoophiyaa keessa mee namni tokko haasaa bahu mee Shimallis Abdiisaadhaa haa jijjiiramu mee hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa warri akka Araarsaa Mardaasaadhaa sunfaan haa jijjiiraman mee itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa haa jijjiiramu hin jijjiiraman namni tokko haa jijjiiramu hin jiru. Maa ol sobdan filannoo maaltu gaggeeffame Itoophiyaa keessatti hun kijiba my friend maqaa filannootiin uummata kijibdanii qabeenya uummataatiillee qisaasina. Abiyyi Ahmad እንደዚህ ተመርጧል eenyu abbaa isaa sodaata UN isin sodaatan hin jirtu Ameerikaan isin sodaatan hin jirtu akka feetanitti uummata akka feetan godhaa jirtanii namni isin sodaatanii wanni godhataniif hin jirtu yoo gartee liqii isinirra jirtu kanaaf nu cinqanii wanni nu godhan faayettanii sodaatan hin beeku malee namni isin sodaatan hin jirtu maa of cinqitan filannoo kanaan moonee jirre jettanii yoo gabbaatanii of himtan irra wayyuu filannoo kijibaa akkanaa gaggeessine jechuudha. Hai maali boo uummanni akka kijibu rabbii keessanii jaadati kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya filannoo wanni jaamtu akka ittiin Itoophiyaa keessatti hin gaggeeffamne. Abiyyi Ahmad Oromoo irratti uume Joor Maammed jala kaayee kanaan maaluma jetta yaa ijoollee teenya. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Hiikaw siboo Somaaleen Libaanota irra buufattee talkan kaadiree boo idaan Somaaleen kaadiree ni qabdi Somaalee moo Oromoo dhatun innaa tuffatan keessa kunoo bara filmaata wanni jaamtu bara hin jirtu war naannoo tana keessa. Come on guys. Filmaata barsilaa fakkeessullee barni jirti achi dadhaabanii sharaa dadhaabanii halkan eda achi gartee milishaan taphataa bulee wanni sharaa kana dadhaabanii milishaa daansii dannasiisaa bulanii jaartii namatti shagguuyyee buusisaa bulanii haala kanaan itti guuraa bulan boo rabbii keessanii jaada. Subhaanallah subhaanallah aboo rabbii kan keetii jeemeenuma laalee abboleesso aboo Joor Maammed kunillee iccitii warra fiiphiidhaatana raaxmatallee godhuufi barakkatti ol guuraa bar waa viidiyoo taphaatee miti obboleessa kiyya maal isin jetti beektaa fiiphiin wayyaani nuu gartee akkana godhaatuma turtee garee kasiya garee yoo maal jedhe beektaa AI dhaan hojjettee fiddee haa boo bare AI dhaan wanni hojjetame ni beekamaa yeessuma kiyya. Hoggaati ragaa gurguddaa meeqaata itti gabbaafte maal jechuu eegaltanii beektaa fiiphiin bare AI keessa jirraa.
Ay mootummaa kiyyaa wallaahi. Erga Itoophiyaan maqaa filannoodhaa eegalte filannoon akka bara kanatti filannoo xiqqeenyaa filannoo salphinaa ta'e hin jiru jedhan. Filannoowwan hanga kana duraa dabran waa meeqa atilist gartee korojoo saamanillee dhossanii saamaa turanii guyyuma filmaataa kanallee gartee carraa filmaataa kana fakkeessuudhaaf sii galtee paartii biraatillee biraa hanga tokko gartee wanni godhan akka kanatti gartee wanni ifa baanii wanni hin jenne. Kun bar miidiyaaleen addunyaadhaa tokko akka dhufee hin taajjabne miidiyaan addunyaa kanaa tokko miidiyaa walabaa miidiyaalee gurguddaa hunda ofirraa ittisan dhaabbilee gurguddoo mootummoota gamtoomanii taajjabbiidhaaf akka isaa hin dhufne afeeruu didan. Wanni isaan afeeran takkitti maal beektaa dhaabbata Afrikaa Yuuniyan hagartee mana ajaa'ibaa ijaaranii fi duree warra Saawuz Afrikaa tokko faa biyya san keessa jiruu fi kanneen kana fakkaatan warra gartee achitti mana ajaa'ibaa ijaaranii fi piippiin waggoota 5 dabran kana badhaasaa raahaa gooyisaa turte. Warra san qofaan gartee dhufanii akka mul'atan warri biraan afeeramne beeka kanumarrattu warri silaawaan kana keessa hojjetu. Mee rabbuma kan keetii namni haala kanaan korojoo gartee guyyaa 2 dura itti guuraa bahe mee dhaggeeffadhu. Bara amma uummataaf filatee jechuudhaaf deemaniira. Maqaan uummataa akkuma Joor Mahammad jee katabamee tartiibaan lafa taa'aatiin ture buleeyyan. Look maqaan uummataa tartiibaan wanni adda addaa maqaa nama hin jirre Bakar Yuuyaa Jamaal Yuuyaa Bakaree maqaan jirre nama hin jirre katabaniiti itti gagguurratanii borumtaa filmaataa jira. Awwa dhugaatana maaliif walitti himne godinaalee Oromiyaa bakkoota 150 ol lafti nagaan qabdu waraanaa wajjin walitti jirti. Raayyaan ittisa biyyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo walitti jira. Filmaanni gaggeeffamu tokkollee hin jiru. Haala kanaan korojootti guurratanii filamnee jirraa jechuudhaaf oliin deeman jechuudha. Kuni ummata beekamu warra gartee qarshii 6,000 saniin akkanatti dalagaa bulan jechuudha. Maal jechuu barbaadan beektaa? AI dha viidiyoon kuni. Come on guys. Way filmaata ajaa'ibaa abbichuu. Aboo boo. Ayaa obboleeyyan kiyya waan takka ta'een isin hidhaamu. Namni isin gaafatu hin jiru. Hanga namni humna qabu tokko dhufee achirraa isin buusutti gartee namni isin gaafatu hin jiru. Maa filmaata sobaa kanaan of rakkiftanii miti. Yaa gartee mootummaa warra mootummaa ofiin jiru. Yaa Shimallis Abdiisaa. Shimallis turre mootummaa dhayyaan silaaye. Shimallis Abdiisaa. Silaa aangoota na boru ganama gaddeebitee sumaa qabatu deema nama biraati jijjiiramni Oromiyaadhaaf dhufu hin jiru. Caasaan hattuudhaa kan jijjiiramu hin jiru. Yaa Abiyyi Ahmed. Caasaan kan kee gartee duraan Shimallis Abdiisaa irra kaattee gartee sirratti wal jaaranii likkee Ashaa Muusaa si galchaa jiran kun hin jijjiiramu silaaye. Hanga gartee jabaan tokko isin dhufee achirraa isin buusutti waan filannoo jantan ofirraa dhiisaati. Akkanumaan gartee filannee jirra, moohannee jirra, injifannee jirra, parsantii 100 moohannee jirra, maarree jirra, maarrii yoo kunuulaa filmaata ajaa'ibaati, kunuulaa mini amasaleno. Uummanni keenya bakka hedduutti nagaan bahee filatee jiraa jee Abiyyi Ahmed intervuu kana tokko irratti. Haa ta'u boordiin filannoo maal jedhee beektaa? Buufataalee filannoo 143 ol keessatti filmaanni hin gaggeeffamne filmaanni gaggeeffamuu qofaa miti namni nu manaa gadi hin baanee dhukaasa guddaa jira lolaatu jira sababa rakkoo nageenyaatiif. Boordiin filannoo isaa hin ayyamu wanni kun gartee qabatamatti gaa miidiyaaleen garagaraa iccitii gurguddaa kana baasanii gaa wanni ennaa wanni kun qaanyi dhagaa yoo waan kana dubbatin salphina nuufuu janii waan kana ifa godhan hagamta akka jiinaa isaafi. Yoo xiqqaatee buufataaleen filannoo naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessaa 10,000 ol ta'an namni manaa'uu gadi hin baane. Biyyatti lola jirti lafti nagaan qabdu buufataalee 50,000 maarree bakka kanatti gaggeeffama baajata san maaliif miskiinaaf hin kan namni isin gaafatu hin jiru 100% nu filanii jiran yoo jettanii gabbaatanii kijibdan irra wayyaa maa kijibdanii baajata gartee hin taane waan hin taane filtanii waraqaa piriinti godhuudhaan kaadirii uummata bituudhaan halkanii guyyaa ijoollee daleessuudhaan waraqaa haatuudhaan akka waan biyyi dimokiraasiin jirtu mootummaan gartee wanni ta'uudhaaf deemuu tokkotti maa uf sobdan akkoo nu eegarramenyine. Hai namni maa ufsoba maaliif barbaachise ufsobuun way namni akkamitti dila kana ufsoba boo rabbii keessanii jaati way ufsobuun koo ay salligimu koo maal qaba laalaamee waraqaan tun amma almost guyyaa 2-3 dura Joor Mahammed ergamaa turte awoo gadi nu lakkisinii obboleessoo akka rabbiin beenuu jettee ijoolleen kadhataa turte sagalillee taatu irraa cufaatii gallakkisaan gartee gaa dubbiin jabaannan gaa yoo kijiba kana hin saaxilluu qayeettan taate kijiba kana gartee hanga yoom uf bira qabnee teenyanii yee Joor ol darbire haazaa huwa. Kakkanaa kun viidiyoo meeqaa ol bahaa jira. Ka korojoon gartee banamtee sila amma korojoon tu wayi banamuu qabdi. Banamuu qabdu. Korojoo sanatti wanni waa guuruu qabu xalayaa sana guuruu qabu eenyudha. Uummataatu qaama ofii fedhe filataanii jechuudha.
Korojoon already itti guuramtee wanni naannoo tanaa jedhamte namoonni gartee galmaa'an nama miliyoona 54 fi maarretu filmaata kana filatuudhaaf qophaa'e jaa boordiin dhiyoo tana. Warri qophaa'e sun beeku warra kun wasitti maqaan galmaa'e kana laa. Warra laa chaappaas biraa qaban akkatti irra dha'u gartee akkatti keessa guuru gartee. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Filmaata salphinaa akka bara kanaa biyyi Itoophiyaa takkaan gaggeessine. Takka hanga tana duraa bartee qofa fakkeessillee taatu. Parsantii 80, parsantii 90, 95 moonnee jirra jaanillee xiqqoo barra ni dhokatti turte. Amma namni akkamitti boo obboleessoo maal jechuudha koo mini ijata kaayedha kono bazzaa gar mini ijata kaayedha na'uu kono agarrame. Tuffi nama agarsiisa barboo kun. Kana godhuurra maa filamnee jirra akkanuma jettanii uummata kanaa wanni hin jenne. Hai uummata fixaa baatan sanii wanni isin amma maqaa as katabdanii itti gagguuraa jirtan kun chaapaa irra dootanii. Oo dhiisaaree waan akkanaa.